የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ Yooyyaa harka fuune akkam jirtanii faamilii kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa guyyaa har'aa kana viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokko qabadhee dhufee jira akkuma uffata argaa jirtan kana bakka ani hojjedhu jechaa kuni mee ijoolleen keenya garuu wanni akka kanaan mana keessan keessa jira dhugaa hinuma jira garuu mana keessan keessa akkanatti hojjettaniituma birrii fidduu Maalin naante barama qulqulleessee daqiiqa hoo ture kilaasii keessatti nafu saaloonni ni nafu manni fincaanii nafu kushiina ni nafu bakki tokkitti nafu hin jiru laala mee bakkumti tokko hafan jiru qoy garuu hundumatu akkanatti hojjetamoo anis akkanumaan ofichaadha indee giraa gaftonyaa lukkoo indee ijoollee dhugaa baay'ee tokko na gaddisiisa shamara biyya arabaa gaafa jedhani waa salphaa fakkaata garuu hojiin nuti hojjennu hojii baay'ee nama gaddisiisu dhugaa bifa kanaan birriif hin laalame kana laalame warri dhiirota keenya Itoophiyaa keessa teessanii birrii keenya nyaatanii birrii keenya balleessitanii birrii maa erguu didda jettanii nurraa adda baatanii dubartii biraa jaallattanii birrii maa erguu didda jettanii birrii nu erginu maatiin biyyaa namoonni hundi warri birrii nu gaafattan nuti bifa kanaan hojjennaa jechaadha gabaabumatti ani garuu kakootti kana Gizmoon dabar yeroo tokko seena guyyaa hundumaa ijoollee amma dhaqeewwan kilaasii ijoollee durbaa faarratti tabe daqiiqa booddee hundee beelaala akka amma uffanii jiru kana godhan waa tokko uffachuudhaaf wanni hundi madaddaraatti nafu saaloonitti gadi yaasan tun ajaa'ibee barkuun amma saaloonii dhame isin kilaasii seena kilaasii ribaa seena yookiin bakka uffatatti miiccan seena saalooniidha kullaa saaloonitti bifa kanaan uffanni walitti qabameetiin hin jedhu gadi baxabaxamee jedhu mee maaltu isinitti dhagama Isino mee maal yaaddu mee nutti ba'a dhugaa iyyi na gochaa jira bannaa taachuu indee eessa dhaqee yure eessan dhaqamee natti himaa እናንተ dhuguma mee baxaamee itti baqqa yaaddoo keessa nama gasha kun ani abjuu kana amma rattamee dhufee ganama honko akkanatti na eega galgala hom saatii misaa booddee honko qulqulleessee takaaqa Hoga saat irbaata gaw akka kanatti na eeg hindi ምንድነው ይሄ ሁሉ ግን በቃ ነደበሬ ይችላ የሰው ሀገር ህይወት በቃ አስጠላኝ አገሬ ልግባ በቃ ጥዬ ሁሉም ነገር እንዴ አሁን ደዲሴ ገራ ብየኮ ገሉ ጆል ጅቤን ጅራ በቃ ጅቤን ጅራ ጅሬኛ ተረ ጅቤ ጅራ ሲሪጀዳ ማልፈን ጅቤ ቤክቶ hundumaa laalee alas manas lafas waa hundaa bitaas mirgas laalee garuu amma jibbeen jira indee maaf hin jibbine hin hojjenna ofii shimbirriin nu bakka shimbuutu nagartu nuuf hin tartu qulqulleessinee boqannaan hin jiru akka kanatti dadhabne sanu nu birri xiqqoo tana nu kaffalu dhugaa maal isheen odoo riyaaluma 5,000 3,000 2,500 akkas 4,000 nu kaffalanii haa ta'u ji'a mee riyaala 1,500 jecha akkatti irriba dhabnee duuddi keenya nu citee boqonnaa dhabnee dadhabnee jiraachaa jirraa jecha isinoo mee akkamitti jirtu mee gara keessa daawwalu hidee amma biyyoota Itoophiyaa keessa yeroo jiru maatiyyoo nu akkatti birri ja'a waa xiqqoo gad erginu amma birri erguyyuu natti jabaattetti dhugaa bakka birri ergunu jibbeen jira nama dubbisuus jibbeen jira namni gidee namatti haasa'a namni rakkoo namatti haasa'a nuti garuu rakkoo biyya keessa isaan jira san caalaa rakkoo cimtuutu keessa jira nuti ijoolleen gola namaa jirru jechaadha xiqqaan nu arrabsee guddaan nu arrabsee waa hundi nu xinneessee too bifa kanaan birri arganna garuu bifa kanaan birri argannee kabajetti dhabna biyyaa immoo hunduu nu eeggataa akkatti nu finnu dhugaa biyyaan bahinaa shamarran ijoollee xixiqqoon biyyaa bahuun irra'ina eeruma nu yamma umrii keenya finne asitti kana booddee gallee amma hin eerumna eenyuun nu fuudhame hoo jaartii nuun jedhama dhiirri Itoophiyaa hunduu fuudhe kaamma warri hiriyoonni keenya kuyyaan keenya baala tidaarii ilma fuudhee ilma guddisaa jira ilma dhashee guddisaa jira durbi heerumteetiniin daa'ima guddisachaa jirti nuti yoo shaqaaleen madaamii taane haga yoomiiti akkatti gaddaa jiran
ከፍቶኛል። በቃ ውስጤ በጣም እያናደደኝ ነው። isin biroonni akkanaa cimpinni kun jira, qoromsi kun jira, gaddi kun jira, isin boochisaa. Ana garuu ጊዜ tokko natti ka'ee na boochisa dhugaa na kafaa bakka keessa koo. Indee qoya abaarsa wayii qabna moo nuti hin jedhu. Maaltu biyya alaa kana fide tokko jedhee Itoophiyaa irra odoo biyya alaa kun jiraachuu baate watan Itoophiyaa keessatti haadha ijoollee meeqati nuyi. Heerumni yoo tana ijoolleen keenya fuudha gahanii durbi teenya heeruma geechee. Garuu nuti agammallee sarraatanya namaati. Har'a sarraatanya namaati. Namu jala jirra. Hindee rakkoo meeqa keessa darbinee baraas geenye. Salphaa nutti fakkaata garuu jireenyi biyya lafaa kun salphaa seenaa. Bu'aa bahee hedduu qaba. Haga ammaa mee Shamara meeqatu rakkoo akka kanaa kana ol baasee dubbata. Hin dubbatatani. Eenyutu dubbatan? Dhiphinni har'a nu keessa jiru kana, rakkinni har'a nu keessa jiru kana boru hoo furmaan isaa maalidha? Akkanumatti haga dhumaa rakkachaati itti fufnamoo? Boru biyya keenya gallee buqannaa itti argannamoo? Dhiphinna keenya ofirraa kaasnee nagaa itti argannamoo? Mee nutti himaa? Ara nutti himaa? Adaraa keessa furmaata natti himaa dhuga. Baay'ee tokko na kaffay bakka booyi na gochaa jira. Kutadi foi na goda, kutadi foi na goda. Ogo manze ada tu foi na goda, foi na goda. Boy na gochaa jiran nante. Inna furmaanni qimamoota gola madaamii tokkoffaa seera tamaarsiisuu qabdani. Ani garuu daa'ima takka dadhabin intala takka sokkana gooti beeta qoyti. Hin nageessu ittumani nageessu sheenu. Hindee maali namni mana horiitti falime kun mana namni keessa galu fakkaata amma yoo akkanatti chillaaltan. Adaraa keessan qimamochee nu cinaa dhaabbadha walaa jajjabeessinu meena guddisaa dhugaa yuutuubii kee bakka laayikii naaf godha, sheerii naaf godha, sabskraayibii naaf godha, yaada keessan qeeqa keessan naa barreessa bakka cinqii kana keessa na baasame. Iyyummaa tana keessa na baasa dhugaa bakka na jajjabeessaan guddachuun barbaada. Guddadhee bakka guddaa ga'uun barbaada. Hojjedhee bakka guddaa ga'uun barbaada. Garuu milkaa'uu irratti baay'een dadhabaa jira. Gaafan dadhabe abdiin kutadha. Qorumsi gaafa natti dhufe abdiin kutadha. Nu hoo maal keessa jirame qimamoota keenya kan gola madaami. Maalirra akka jirtamme hundi keessanuu yaada keessan koomentii kana jalatti barreessa. Bakka booyi na godhaa jiraanarra. Booyi na ba'an jiru. Inna hunduma keenyatu rakkoo akkanaa qaba moo? Ana bichaadha. Mana nan hojjedhu kana keessa miqoodaan akkanatti huusamamoo mana keessanis jira. Mee yaada keessan nu barreessa dhugaa. Bexaami kabbaadidha jireenyi biyya lafaa kun jechaadha. Innaa dhiironni keenyas haa ta'u namumti kamush birrii shamaran biyya arabaa gaafa gaafattan mee kana laala dhugaa. Kana nu laalatu nu gaafadhame. Kana laalatu mee rakkina keenya nu barame. Birrii jajaa nu gaafatina. Nu bilbiltanii rakkoo Itoophiyaa jireenyi qaala'ee minaamin jettanii umrii keenya biyya namaatti nu ficcisiisina. Gallee akka heerumnu baqa. Yookiin dhiira tokko baqqaas nu erga amma nu hiriyoonni keenya fuudhaniiru hin jiru bakka amma galuu eenyutti heerumnaayyume akkanumatti dhaabbanneef namoo በጣም ረኮዳ ጅሬኝ ብዬ ለፋኩን ዱጋ ኡምሪን ነማቱንስ ገለባ ኦሱማቲን ቤነስ ገቴ ዴምት ዱጋ ከናፉ ቂመሞቼ ኬኛ ብሪ ኡምሪ ኬሰን ቦደሌ ሄሩምተን ኤርገ ሄሩምተኒ ኢልማ ጎዳተኒ ቦደሌ ብሪ ሆጀተኒ ፊዱ ደንዴሰን ገር ወንተ ተኮቱ ጅራ ወንተ ኢሲን የሮ ኦዱሎምተን አርጋቹን ደደነ የሮ ኡምሪ ኬሰኒን ቦዴ ወን ኢሲን ጋብተኒ አርጋቹን ደንዴነ ተኮቱ ጅራ inni illee maalidha yoo jettan ilmoodha jechaadha. Ilmoon umrii isaa sa'aatii isaa malee hin argamu. Booddee gaabbinees dhiphannees guyyaa arguu hin dandeenyetu jira jechuu barbaadeeti. Kanaafuu adaraa keessan umrii keessan gubuu caala warri ilmoon dahin ilmoota akka takkallee ta'u daha. Maaliif wanni atarra xaartu kun wanni atarra itti gubattu kun boruuf faayidaa siif hin qabu jechuu kooti. Biyya lafaa cinqamtootan biyya lafaa bor dabartuuf jettee waan boru argachuu hin dandeenye yeroo dhabduutu jira. Kanaafuu birrii booddees argachuu dandeessaa. Laayifii immoo hin jirtu akka dabarra. Dhugaa yoo hamma laayifii amma hin dabarsinaayyuu nuyi abjuu wayii natti fakkaata.
Inna video kiyya kana share waliif godhame please qimamochi walaa guddisnu bakka subscribe qofa naa godha subscribe naaf godha share naaf godha riyoota keessan biraan naaga bakka nan walaa guddisnu gabaabumatti wali guddisu haadeeffannu mee nuti qimamoonni keenya waliif jirra yoo waliin jenne malee rakkoo kana laallee waliif haa hubannu mana nani qulqulleessi laala mana nama biraas seenaa kuni saaloonii keenya gizee hunda jechuudha kan akkana ta'u kilaasii keessa uffata gadi fidaniit sallaatti guranii fidanii achitti gad naqanii keessa marxatanii kan barbaadan uffatanii kan hin barbaanne immoo achumatti dhiisanii biraa deemu bakka amali isaanii kana mee kun akkamitti sirraa amaloota akka kana akkamitti obsitanii nama faana jiraatu isin ararararara kabbaadidha dhugaa ana garuu baay'ee tokko natti cimee adaraa keessan video kana share naaf godha bakka share naaf godha qimamoota gola madaamii hunduma biraan naa gahaa gurri hundaatu haa dhaga'u kan hojii cimaa akkanaa hojjettus kan hojii salphaa hojjettus kan taa'aa ooltus kan immoo itti dhiphattee dhaabbachaa ooltus hundi keetuyyuu viidiyoon kun si haa ga'u si qaqqabe gisee 10 namoota 10 share godhi ergaa guddaa shamarran hunduma ilaallata jechaadha akka abdiin kutan akka cimtanii hojjetattanii milkooftanii biyya keessan galtan jechaadha galtanii ilmoo argachuu akka